Akkam jirtu jaallatamtoota dhaggeeffattoota qophii Simootii Kinoo har'a kan isiniif qabadhee dhufe akkamitti QR koodii baafna kan jedhudha. QR koodii gara barreeffama perfektiitti kan baasuu dandeenyu appilikeeshinii gaarii ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufe namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii ammuma gara chaanaalii keenyaatti subscribe kan jedhutti bu'uudhaan mallattoo bilbilaatti bu'uu hin dagatinaa. Achi booddee miseensa chaanaalii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Gaafa isin kanatti buutanii viidiyoolee haaraa nuti gadhiisnu isiniif gaggalaa jechuudha. Amma gara appilikeeshinii kanaatti isin geessaa. Appilikeeshiniin kun Matrix QR koodii kan jedhudha. Matrix QR koodii kan jedhu kanaani haaraalee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Ammas gaalaarii keessaan isinitti agarsiisa. Gaalaarii jettanii gaalaariitti buutu. Haala kanaan gaalaarii keessa erga galee booddee gaalaarii isa jedhu gaalaarii kana keessa erga seennee booddee QR koodii baay'eetu jira. QR koodii tokkosaa iskiriinshuutii kan godhee kaawwadhe isiniif itti agarsiisaa jechuudha. Annaa kan jedhu kanatti buuna iskaan imeejii kan jedhu kanatti buuna kunoo haala kanaatiin nuuf fida jechuudha. Kun kan Wi-Fiidha. Haala kanaadhaan nuuf fida. Konneektii illee godhachuu ni dandeenya. Akka kanaanii kan perfektii isaadha kuni. Amma immoo akkaataa inni itti hojjetamu isinitti agarsiisa. QR koodii mataa keenyaa kan lakkoofsa bilbilaa keenyaa ta'uu danda'a. Wantoota adda garaa ta'uu danda'a. Haala ittiin hojjetan isinitti agarsiisa. Appilikeeshinicha keessa haaraanii seennaa jechuudha. Erga seenneen booda create kan jedhu kanatti ni buuna. Phone number jenna yoo silkiidha ta'e silkii quturiidha yoo ta'e phone numberii ergatti buunee boodee +25 jennee haala kanaan itti guunna kan fedha keenyaa jechuudha. Kana lakkoofsa bilbilaan callumaan itti guutee create kan jedhu kanatti buuna. Kunoo lakkoofsi bilbilaa kuni haala kanadha. QR koodiin isaa yoo namni QR koodii kana iskaanii godhee lakkoofsa bilbilaa sana laataaf jechuudha. Haala kanaan QR koodii perfektii ta'e baafachuu ni dandeenya jechuudha. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan ammuma subscribe gochuu hin dagatinaa. Lakkoofsi bilbila ishee jirtu sanatti bu'uudhaan akka viidiyooleen nuun haaraa gadhiisnu isin bira ga'u gochuu hin dagatinaa. Chaanaalii keenya namooti namaaf hiruu yoo barbaadan immoo simeeraa beenyaa jechuudhaan gashuun ni argattu jechuudha. Galatoomaa isiniin jedha. Guyyaa itti aanu barnoota kan biroodhaan akkamittiin appilikeeshinii birrii yookaan paakeejii namaaf bitu hojjechuu dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisa. Galatoomaa.